isiniif haa ta'u. Bakka jiraattan, mana jiraattan, lafa teessan, ciiftan hundumaatti biyya keessa biyya alaa kan jirtan maqaa Gooftaa Yesuusiin nagaa argadhaa isiniin jedha. Yeroo kana sagalee daqiiqaa muraasa isiniif dubbadheetanii isiniif kadhadhaa. Maqaan koo Raajii Dassalegn Baayyuun jedhama. Gargaarsa Waaqayyoo addunyaa Baalaraayidha. Kanaaf yeroon isin tajaajiludha. Hundumti keessan bakka jirtan jiraadhaati sagalee nama dubbachuuf jedhu ofirratti dubbadhaa. Akka waan amma isin irratti ta'aa jirutti amanaan dubbadhaati. Fayyaa isiniin jedhaa. Biyya fagoo dhiyoo kan jirtan sagaleen Waaqayyoo bakka hundumaa qaqqaba waan ta'eedhaaf na wajjiniin ta'aa isiniin jedha. Waaqayyo isin eebbisu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Achii booda daqiiqaa muraasa wajjiniin lallabanii dhageenya. Ergaa Yohaannis 3:8 hanga 9 jiruun dubbisa. Ergaa Yohaannis isa duraa 3. Ergaa Yohaannis isa duraa 3 lakkoofsa 8. Akka jedha seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanootaa deeguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Ameen. Daqiiqaa muraasa erga kadhannee booda isinitti lallabaa. Bakka jirtan jiraadhaa na duukaa kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu. Ol waaqa irratti, ol lafa irratti galanni siif haa ta'u. Eegaa geggeessaa abbaa bara baraa kaleessa kan turte arras nu wajjin kan jirtu bara baraan darbitee kan jiraattu maqaan kee ulula jedhu. Siin arra geenyeerraa, siin darbineerraa, siin lafaa kaaneerraa ulfaadhu. Amma bakka dhaloonni jiran hundumaatti sagaleen kee isaan qaqqabu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Abaarsi lolli seexanaa qilleensaaf lafarra deemu hundumtuu maqaa Yesuusiin hin danda'in, dhaloota hin danda'in. Harki kee nu wajjin haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu. Bakka jiraatanii akka sagalee kan dhaga'anitti maqaa Yesuusiin afayyan. Dhaloonni dhukkubsatan yoo jiraatan afayyan. Warra abdii dhaban abdii argatan. Wanti haaraan ta'uuf balbala haaraan banamuuf ba'aan seexanarraa lafaa dha'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hojii seexanarraa diigamu. Jireenya keenyarraa, biyya keenyarraa, mana keenyarraa diigamu. Waan diiddeef ulfaadhu nutti dubbadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen amma isinitti lallabuuf jedhu hojiin seexanaa sirraa diigameera yookiin hojiin seexanaa diigameera jedheetan dubbadha. Waa'ee hojii seexanaan, waa'ee hojii Yesuusiin xiqqoo dubbadha. Hojiin seexanaa diigameera kan jedhu ergaa Yohaannis boqonnaa isa duraa 3:8 irraa akka jedha. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha. Seexanni biyya lafaa kana irratti yeroo Addaamii fi waan lafa kana irra turan seera uumamaa irra gaafa deemtanii ilaaltanii seexanni dhala namaa kan gufachiiseef kan dogoggorseef cubbuu kan hojjetedha jechuudha. Yeroo jalqabaa Waaqayyoo Abbaa wajjin yeroo socho'aa turetti seexanni nama of tuulummaa irraa kan ka'e gadi darbatamedha. Erga gadi darbatame cubbuu hojjetee erga gadi darbatame sababa of tuuleef erga gadi darbatame biyya lafaa irratti ilmaan namoota hundumaa irratti dhiibbaa uumeera seexan. Dhiibbaa uumeera seexan. Jalqabee irratti uume jannata keessa deemee iddoo dhaabaa wayinii namoonni Waaqayyoo jiran Addaamii fi waan surraa isaan keessa jiran bira dhaqeetu iddoo isaan muka isaan irraa Yesuus irraa nyaatinaa jedhe. Waaqayyo Abbaan irraa nyaatinaa jedhee mukasni irraa ittise kan nyaachisedha. Seexanni dogoggorsaadha. Seexanni hojii isaan sinitti hima. Hojiin seexanaa maalidha? Inni jalqabaa hojiin seexanaa goyyoomsituudha. Hojiin seexanaa goyyoomsituudha. Inni lammaffaan hojiin seexanaa ajjeesaadha yookiin in ajjeesa. Inni sadaffaan balleessuudha. Inni arfaffaan hatuudha. Hojiin seexanaa jechuudha. Seera uumamaa 3:7-12 laqaa dubbifadhaa. Seexanni goyyoomsituudha. Ilmaan namaa goyyoomsaa jechuudha. Gara ewaaniin deemee seera uumamaa 3:7-12 yoo dubbifattani Waaqayyo jannata Eden keessa yeroo dhaloota kana kaa'e Addaamiin uumee ewaaniin uumee yeroo kaa'e seexanni inni naafe iddoo isaan taa'an kana dhaqeetu goyyoomsu barbaade. Seexanni laphee nama argate nama goyyoomsu barbaada. Yeroo baay'ee dhaloonni baay'een seexanaan goyyoomfamu.
Dhaloonni baay'een seexanaan ajjeefamu. Dhaloota baay'ee seexanatu balleessa. Seexanni goyyoomsituudha. Hojiinsaa nama goyyoomsuudha. Muka Waaqayyo Gooftaan maccaa irraa nyaatinaa jedhetu kun ija keessan banaa jedhee akka isin hin taaneef irraa isin ittise jedhee goyyoomsee ewaaniin ija muka gadhee sana nyaachise. Yeroo baay'ee seexan waan namaaf hin taane sii ta'a namaan jedhe. Waan Waaqayyo irraa nama eegu inni immoo kan keetiin hin jedhe. Seexan nama goyyoomsa. Bifaan mul'atee ewaaniin eeggayu goyyoomsee booda seexanni kun bofti kun naqee erga tasaasee booda in goyyoomtee waan erga goyyoomtee booda Addaamiin mukicharraa isa fuutee ijicha nyaachiftee jechuudha. Ijicha erga nyaatanii isa Waaqayyo jibbe erga nyaatanii seexanni isaan kuffise, ulfina keessaa isaan baase, simboo Waaqayyo keessaa isaan baase. Dhaloonni biyya garaagaraa jirtan bakka jirtan jiraadhaati. Ulfina Waaqayyo isinii kenne keessa teessanii seexan achi isin baasuudhaaf kan isin goyyoomsu yoo jiraate harkan kennina. Seexanni yeroo baay'ee akkamitti nama goyyoomsa? Dur ewaaniin bofaa fakkaatee goyyoomse, ittaasee goyyoomse. Amma garuu seexanni nama fakkaatee nama goyyoomsa. Seexanni nama baay'ee qaba. Seexanni nama baay'ee karaa godhata. Ijoolleen Kiristoos garuu kan seexanaa osoo hin ta'in kan Kiristoosidha. Haaleluyyaa. Seexanni nama goyyoomsa. Waan hin taanetti nama geessa. Jireenya keessaa nama baasa. Kanaaf goyyoomsaan seexanaa yoomiyyuu nurratti akka mooneef ilmi Waaqayyoo dhufee nuuf dhalatee du'ee du'aa ka'eetu hojii seexanaa diige. Akka jedha ofirratti dubbadhaa bakka jirtan jiraadhaa. Hojiin seexanaa irraa diigameeradha. Namaan isa dhufu, lafaan isa dhufu, qilleensaan isa dhufu, karaa hundumaan dhufu, sobaan isa dhufu, goyyoomsaadhaan dhufu, balleessuudhaaf dhufu. Si ajjeesuuf yoo sitti dhufe iyyuu diigameera jedhee ofirratti dubbadhu. Hojiin isaas irraa diigameera. Maqaa Gooftaa Yesuusiif diigameera. Dhaloonni olii gattaa jirtan ergaan isinii qaba. Inni seexanni isin irratti dubbate hin ta'u. Waaqayyo hojii isaa diigeera. Sirraa diigeera. Hin amanta yoo ta'e kiristaanni lammaffaa dhalate hojii seexanarraa diigameera. Bakka jirtan irraa diigameera jedhaate ofirratti dubbadhaa. Inni si ajjeesuu dhufu, inni si goyyoomsuu dhufu, inni si balleessuu dhufu biyya ati jirtutti sirratti hojjechuu hin danda'u. Haaleluyyaa. Hin danda'u. Addunyaa kana seexanni goyyoomsaa jira. Dhaloota baay'ee goyyoomsaa jira. Isa kaanitti soba naqee jira. Isa kaanitti ajjeechaa naqee jira. Isa kaanitti akka balleessu godhee jira. Nama baay'eetu balleessaa hojjetaa jira. Maaliif balleessaa hojjeta beektu? Seexanatu itti fayyadamaa jira. Balleessuun kan seexanaati. Isa kaanitti ajjeechaa ramadee jira. Beekaattis, wallaalaattis, bulchaattis, xiqqaa guddaatti. Seexanni kan inni kana gochaa jiruuf itti fayyadamaa jira. Isa kaan immoo hin goyyoomsa, wal goyyoomsa, soba dubbachiisa, dhugaa awwaalchisa, ergaan qaba. Dhugaa kee kan awwaale seexanichi namatti fayyadamee biiroo jirtutti, lafa hojjettutti, lafa teessutti, lafa tajaajiltutti, bakka teessanitti dhugaan keessan awwaalamee kan jiru ergaan qaba. Hojiin seexanaa inni dhugaa kee ukkaamse diigameera sirraa. Diigameera sirraa. Seexanni nama irratti kaasa. Seexanni nama irratti kaasa. Obbolaa, haadha, abbaa kan barsiisullee nama dura keenya deemu nama nutti aanu kaasuu danda'a. Nama mul'ata fagoo qabu seexanni hin jaallatu. Nama irratti kaasa. Kanaaf hojiin seexanaa sirraa hin diigama. Inni sirratti hojjetu maqaa kee irratti, mana kee irratti, tajaajila kee irratti, guddina kee irratti inni hojjetu maqaa Yesuusiin diigameera. Narraa diigameera jedha. Dubbadhaa ofirratti narraa diigameera jedha. Akkuma sagalee kana dhageessaniin ofirratti raajii dubbadhaa. Narratti hin ta'u ni seexanni jedhu, inni biyyi lafaa jedhu, ni qilleensi dubbatu narratti hin ta'u jedhaa dubbadhaa. Seexanni itti aanu hojiinsaa haguuguudha, mul'ata namaa haguuguudha. Seexanni mul'ata namaa haguuguudha. Ga'umsa keessoo keenya haguuguudha. Beekumsa keenya haguuguudha. Qabeenya keenya haguuguudha. Guddina namaa haguuga seexanni hojiinsaa. Inni tokkoffaan seexanni ga'umsa keessoo namaa haguuga. Inni lammaffaan beekumsa namaa haguuga. Inni sadaffaan qabeenya namaa haguuga. Guddina namaa haguuga. Ergaan qaba.
guyyaa irraatii kaasee bara dhalatte, bara hojjetaa turte, bara tajaajilaa turte, bara deemaa turte laffaati amma ammaatti ga'umsi keessoo kee inni guddaati wajjin dhalatte, inni wajjin guddatte, inni barattee biran gaatte jala haguugamee kan jiru hojiinsaa waan sirraa diigameef bakkeetti sii ba'a. Ga'umsi keessoo kee bakkeetti sii ba'a. Dhugaan keessoo kee bakkeetti ba'a. Iji keessoo kee bakkeetti ba'a. Inni lammaffaan beekumsa namaa haguuga seexan. Namni akka baratee hin milkoomne, namni akka baratee biyya hin geggeessine, namni akka baratee waan gaarii hin hojjenne, namni akka baratee isa dhokataatti akka hin dabarre godha. Seexanni haguuguudha hojiinsa. Isa mana kee haguuge, isa beekumsa kee haguuge, isa qabeenya kee haguuge, isa guddina kee haguuge diigeera sirraa maqaa Yesuusiin. Diigeera sirraa maqaa Yesuusiin. Ameeyyoo jette sirratti ta'a. Diigeera beekumsa kee kan haguuge sirraa. Kun hojii seexanaati inni haguugu. Akka ati nama hin taane isa si geggeessu irratti hammina dubbatee akka inni si danqu godha seexan. Hiriyaasitti kaasee akka si danqu godha. Maqaa kee akka inni balleessu godha. Asirratti ergaan qaba. Yeroo ammaa seexanni kiristaanota irratti labsii labsaa jira. Labsii inni labsuun sinitti himaa. Beekumsa fakkaate dhugaadhaaf waan falmamu fakkaate seexanni namoota baay'ee irratti cabiinsa labsaa jira. Namoota farda godhateera seexanni. Ijoollee Waaqayyoo bakka jirtan dhaggeeffadhaa. Inni seexanni farda godhatee sitti dhufe. Lolaan sobaan qilleensa irra burjaaja'ee dhugaa jallisee kan sitti dhufu maqaa Yesuusiin sirraa diigameera. Nurraa diigameera. Hallelujaa. Diigameera nurraa. Lallabaa diyaaboosaa. Diigameera nun danda'u. Eenyuyyuu qabee waanjoo garbummaatti nun deebisu sichi. Waaqayyo ganama mana keenya dhufe. Waaqayyo daa'imummaatti mana keenya dhufe. Waaqayyo garaa haadha keenya keessatti nu filate. Waaqayyo nuuf jedhee ilmoo isaa Yesuusiin erge hojii seexanaa nurraa garagalchuudhaaf. Haaleluyyaa. Nurraa diiguudhaaf, nurraa caccabsuudhaaf. Waaqayyotu gara keenya dhufe. Seexanni nun danda'u jedha dubbadhaa. Nan danda'u jedha. Jedha asumaan dubbadhaa ofirratti. Maal beek dhukkuba sirratti labsee akka ati hin hojjenne, akka ati nama hin taane, akka ati hin guddanne si dadhabsiisaa jira taa'eewwana diigameera sirraa. Diigameera sirraa. Du'a sirratti labsee akka ati nama hin taane mana kee gadda galchuudhaaf xalaa sirratti barreessuu danda'a. Ergaan qaba. Du'i mana keetti marsee kan jiruuf dhiiga hoolichaatiin sirraa diigameera. Hallelujaa. Hallelujaa. Ga'umsi kee bakkee baa kana booda beekumsi kee bakkee baa warri barattanii dadhabdan warri dookimentiin keessan cufame abdiin kutatinaa maqaa Yesuusiin bakkee baatu cabsaa baa. Hojjettanii barattanii qabeenya bira ga'u kan dadhabdan Yesuus qabeenya keeti. Ergaan qaba. Inni qabeenya kee haguuge albuudati bira ga'uudhaaf kaatanis jala haguuge cabeera sirraa. Ammaa kaasee beekumsa kee irraa, qabeenya kee irraa, guddina kee irraa bageetaa Yesuusin cabseera sirraa. Diigameera jedha ofirratti dubbadhaa. Hojiin seexanaa diigameera. Erga Yesuus dhalatee nuuf deedu'aa ka'e diigameera. Nurratti hojjetu. Jajjabaadhaa harki Waaqayyoo biyya kana hundumaa qabee baatee jira. Yesuus immoo hojii seexanootaa diiguudhaan mul'ateedha. Diiguudhaaf dhufeedha. Ergaa 3:8 sanarratti ergattu du'a jireenyatti geeddare Yesuus. Roomee 5:12-14 dubbifachuu dandeessu. Du'a jireenyatti geeddare Yesuus. Yesuus hojiinsa du'a jireenyatti geeddaruudha. Seexanni immoo jireenya du'atti geeddaruudha. Nuyi garuu isa du'a jireenyatti geeddare filanneerra. Innis Yesuusidha. Hallelujaa. Seexanni ajjeesaadha siniin jedheera. Balleessaadha siniin jedheera. Seexanni goyyoomsituudha siniin jedheera. Seexanni hinata nama hata, laphee namaa hata, yaada namaa hata. Namni Kiristoos keessa hin jiraanne godha seexanni. Akka namni abjootee abjuusaa bira hin geenye, akka namni baratee barumsaa bira hin geenye, sammuu namaa hata seexanni. Akka namni kadhatee samiiba namaa nagarre jilba namaa hata seexanni. Hattuu sirraa qabeera. Oolaatee abaasee hattuu sirraa qabeera. Warri laga gamanaa, warri ba'aa, warri lixaa, warri kaabaa, warri kibbaa maqaa gooftaa Yesuusiin qabeenya kee kanate, jilba kee, yaada kee, beekumsa kee, mul'ata kee, dibata kee hatee kan jiru seexanichi sirraa diigameera. Seexanichi sirraa diigameera. Hallelujaa. Yesuus du'a jireenyatti geeddare. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufee du seexani kan hin abdii godhate Yesuus gaafa hafuura isaas fannoo irratti kennedha. Gaafa Yesuus duubaru seexan abdii kutate likki Yesuus
du'ee hafuura isaa kennee Si'oolitti gaafa gadi bu'e warri du'an Yerusaalem keessatti ka'anii hin mul'atanidha. Warra du'an kaase Yesuus. Du'uunsaa du'aa nu kaaseera. Du'uunsaa nama nu godheera. Du'uunsaa maqaa gaarii nurra kaa'eera. Seexanni maqaa kee balleessuu danda'a. Ani ergaan qaba. Maqaa gaarii kan sii kenne Yesuus jira. Ameen. Daabagaa torbaadiyaa. Maqaa gaarii kan sii kenne Yesuus jira. En sodaatina kaada maqaatti hufa. Yesuus wajjin jabaadhaa. Isa hojii seexanaa diigu wajjin. Isa hojii seexanaa karaa tambisee wajjin. Isa du'aa nu kaasee wajjin. Isa nu waamee wajjin. Isa nu jiraachisu wajjin. Isa jireenya nuu kenne. Isa karaa nuu ta'e. Isa dhugaa nuu ta'e. Isa balbala haaraa nurratti banee wajjin jabaadhaa. Hojiin seexanaa diigameera. Haleluuyaa. Yesuus guddaadha. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe tokkoffaan jireenya namaa isa du'e jireenya namaa isa du'e jireenyatti geeddareera isiniin jedha. Lammaffaa jibba jaalalatti geeddare. Ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irraa argattu. Jibbadha jaalalatti geeddare. Namni akka wal jaallatu godhe Yesuus. Jaalalaan abbaa biraa dhufe. Abbaan jaalalaan erge. Dhufee aarsaa nuu kanfale. Nuuf du'e, nuuf kabalame, nuuf waraaname. Infannifame. Jaalala nutti agarsiise Yesuus. Akka jedhe akkuma ani isin jaalladhe isin wal jaalladhaa. Wala jaallan. Kiristaana taatanii warri wal jibbitan. Kiristaanas kan hin ta'in warri wal jibbitan. Waaqayyo jaalala barbaada. Jaalala hin qabdan taanaan jireenya hin qabdan. Jaalala hin qabdan taanaan guddina hin qabdan. Jaalalli ajiraatu. Yesuus jibba jaalalatti geeddare dhufe. Nu jaallate wal jaalladhaa. Inni taanu Yesuus aguuggii nurraa kaasuudhaaf dhufe. Mul'ata keenya bakkee baasuudhaaf. Jireenya keenya bakkee baasuudhaaf. Irraa afaan dhugachuudhaaf. Burqaa keenya irraa aguuggii kaasuu dhufe Yesuus. Isa seexan nukkaamse. Eenyummaa keenya irraa aguuggii kaasuu dhufe Yesuus. Isa seexan nukkaamse. Dandeettii keenya irraa aguuggii kaasuu dhufe Yesuus. Isa seexan nukkaamse. Haleluuyaa. Yesuus guddaadha. Dandeettii eenyummaa isa dhugaa isa ta'u. Yaa bishaan jiraataa garaa isaanii keessaa haburqu. Yohaannis 7:38. Yaa bishaan jiraataa garaa isaanii keessaa haburqu jechuun inni garaa isaanii keessatti dhangala'e sagaleen jiraataan hafuurichi qulqulluun sun bakkee ta'u mul'atu jedhe. Seexan nukkaamsee ture Yesuus bakkee baasuudhaaf dhufe. Kanaaf Yesuus Kiristoos burqaa keenya bakkee baasa. Warri burqaan keessan dhokatee jiru haalaan qilleensaa yeroon jechaan biyya lafaan ergaan sinii qabaa. Waaqayyo ilma isaa kan inni nu ergeef bakkee sin baasuudhaaf. Eenyummaa kee dhokate bakkee baasuudhaaf. Dandeettii keetu biyya bushuu dandeessu, ituu dhaloota geggeessuu dandeessu, ituu barattee lafa garaa kee ga'uu dandeessu seexanni karaatti namatti fayyadamee kan si cufe Waaqayyo sirraa kaasuudhaaf dhufe. Haleluuyaa. Akka jedhaaf irratti dubbadhaa. Hojiin seexanaa sa'aatii kanaa kaasee narraa diigameera jedha. Iddoo jirtan jiraadhaati. Narraa diigameera jedha. Daqiiqaa muraasan sinii kadhadhaa. Bakka jirtanii akka sagalee kaa dhageessaniin narraa diigameera jedha. Dhukkuba isaa du'a isaa sinirraa ifadhaa. Narraa diigameeradhaaf irratti dubbadhaa. Haleluuyaa. Hin kadhannaa. Yesuus gooftaadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Biyya keenyarraa isa seexanni labsii du'aa balleessaa isaa haguuggii isaa nurraa waan kaafteedhaaf mul'ata keenyarraa waan kaafteedhaaf saba kanarraa waan kaafteedhaaf balbala haaraa waan nurratti banteef galanni siif haa ta'u. Yesuus ilma Waaqaa eebbifame. Waaqa dhugaa eebbifame. Abbaa bara baraa eebbifame. Dhaloonni biyya fagoo dhiyoo ta'anii daawwachaa kan jiran akka kana banataniin akka sagalee kana dhaga'aniin maqaa gooftaa Yesuusiin hojiin seexanaa mana isaanirraa diigamu, karaa isaanirraa diigamu, jireenya isaanirraa diigamu. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera mul'ata dhalootaarraa. Diigeera biyya Itoophiyaarraa. Diigeera Oromiyaa keessaa. Diigeera hardii kanarraa hojii seexanaa sobaan isa ka'e dhugaa namaa kan jallisu namarratti kan hojjetu dhukkuba kan facaasu du'a kan labsu Yesuusiin diigeera mana isaanirraa. Diigeera biyya keenyarraa. Diigeera tajaajiltootarraa. Diigeera dhaloota haaraarraa. Diigeera kan diigame haa ta'u. Narraa diigameera jedha.
በጌታ በኢየሱስ ስም ዲጌራ በከጅርታ ይጥሩኩም ሰጣይ ከጅርታን ብለሰባ fayya geeddarama humna argadhaa lafaa kaa balballi cufame siniif banam dookimentiin dhokate haa mul'atu wanti sin jalaa dhokate bakkeetta ba'u humna du'aa ka'u Yesuusin geeddarama hojiin seexanaa biyya keerraa mana keerraa maatii keerraa ijoollee keerraa hiriyaa keerraa lafa hojjetturraa maqaa keerraa jireenya keerraa diigameera hala bagat rajo sebada basya lebada baton kandara bashi digamera ba Jesus karakirra mana kirra jirenya kirra digerom na iga Yesusin digera omna maqa Yesusin amen